Nagaaf fayyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyoo abbaa hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Baga nagaa taatan. Waaqayyoon yeroo kana nuuf laate maqaan isaa ulfaatu. Baay'een isin jaalladhaa, baay'ee isin yaadeera. Yeroo kana isin wajjin qooddachuu kootti guddaan gammadaa. Na jaallattu? Wal jaallachuu malee fala hin qabnu. Erga gooftaan jaallatamne wal jaallachuu malee fala hin qabnu. Gooftaan nu jaallateera. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa har'a sagalee Waaqayyoo walii wajjin barannaa. Sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjin barannu Lewwota boqonnaa 21 lakkoofsa 20 irra seeruudha. Sagalee kanaa walii wajjin baranna tokko tokko ni kennee amma ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'ate hafuurri qulqulluun nu barsiisa nan amana. Barsiisaa akka haaraa inni ta'e hafuurri qulqulluun bara hundumaa inni barsiisu arras nu gidduu jira. Utuma barannu eebbifamna. Ijoolleen keenya irraa hin baratu, ani immoo bishaan keef midhaan kee nan eebbisa jedhee gooftaan. Waaqayyoo kakuu galeera waan ta'eef waan hin barsiisu jechaa hin jiru. Sagalee Waaqayyoo waan ta'eef, kakuu Waaqayyoo waan ta'eef utuma barannu eebbifamna. Utuma barannu hidhaan keenya ni hiikama. Utuma barannu dhiphoon keenya deebi'a. Utuma barannu ba'aa wayii ofirraa dabna. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu baay'ee haasa'uudhaaf yeroon qabu ulfina sagalee Waaqayyoof ol kaanee dubbifannoo ol duukaa. Ol duukaa ma dubbifnaa hundumtuu baafadhaa. Hundumtuu Lewwota boqonnaa 21 lakkoofsa 18-19 irra seeru. Ol duukaa ma dubbifnaa sagalee keessan ol kaastanii dubbiftu isinis jechuudha. Namni mudaa tokko illee qabu ishee namni jaamaan namni naafti namni fuula farquu namni fuula farquu ishee namni fafi namni miila cabaa yookiis harka cabaa namni dugda gooboo diinkiin ija isaarra kan buufate dhagni isaa kan ciccite dhagni kan cittaa'e cixaan isaa kan tumame sanyii Aroon lubichaa keessaa mudaa tokko kan qabu aarsaa na Waaqayyoof ibiddaan gubamu dhiyeessuudhaaf hin dhufin. Mudaa erga qabaatees aarsaa buddeena Waaqayyoo isaatiif dhiyeessuudhaaf hin dhufin. Hin kadhanna. Bara hundumaa kan jiraattu barri mootummaa kee jalqabaaf xumura kan hin qabne waan hundumaatti bakkaaf iddoo kan godhe hundumtuu darbee bara baraan kan jiraattu wantoonni hundumtuu harka kee keessatti jalqabanii kan xumuran maqaan kee jiraataa gochi kee alfaa omeegaa kan ta'e ati Waaqayyoodha. Maqaan kee ulfaatu. Ganama kana immoo sirraa barachuuf walitti qabamneerraa hafuura keessa qulqulluudhaan kottuu nu barsiisi. Sabi kun sirraa barachuudhaaf walitti qabame, sirraa waa dhaga'uuf walitti qabame. Dubbiin kee jireenyaa, dubbiin kee ibsaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee akka bokkaatti nurratti dhangala'u. Sabi ol gale kun dubbii kee kana keessatti of ilaalu. Dubbii kee kanaan saba kee jajjabeessi. Dubbii kee kanaan saba kee gorsi. Dubbii kee kanaan lafaa nu qaasi. Dubbii kee kanaan gara ofii keetiitti nu buti. Namni yoo namatti gadde ifatee ofirraa nama deemsisa. Ati yoo namatti gaddite iyyuu jaalalaan ofitti nama butta. Dheekkamsi namaa ofirraa nama fageessa. Dheekkamsi inni kan keessatti nama buta. Ganama kana dheekkamii ofitti nu buti. Ganama kana sagalee marartoo keen ofitti nu buti. Ganama kana sagalee jaalala keen ofitti nu buti. Qalbiin keenya banamu.
sammuun keenya banamu. Macaafa hubataniif qalbii isaaniif ibsadamee caafamee akkuma jiru sammuu keenya nuuf ibsi. Nu wajjin ta'e nu gargaari. Maqaa isatti nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Faadhaan ora. Gara barumsa kootitti tun hin galin dura waan tokko dubbachuu barbaada. Akkasin ima ijoo ergaa kootii argachuu dandeessanii fi barumsi keessatti of ilaalu. Yeroo baay'ee namni barumsa badaa hin jaallatu. Sababiin isaa maaliifi barumsi hirrina keenya nutti agarsiisa. Mudaa keenya nutti agarsiisa. Akkamitti deemuu akka qabnu immoo karaa nu agarsiisa. Seexannis hin jaallatu, namnis hin jaallatu barumsa. Seexanni balaaleffatee kan inni xiyyeeffatu maa inni yoottan waldaa kiristaanaa kee barumsan. Gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 3 biyya lafaa kana irratti gaafa hojjete beektonni macaafa qulqulluu yeroo 49 waltajjii argatedhu. Yeroo 49 kiyaa yeroo 45 barsiisee. Inni guddaan ittiin biyya lafaaf seexana moo'e barsiisa dubbii sagalee waaqayyooti. Kanaaf seexanni xiyyeeffatee maal barbaada yoottanii barsiisa sagalee waaqayyoo waldaa kee argutuu barbaada. Sababiin isaa namni yoo barate hin beeka waan ta'eef nama dubbii sagalee waaqayyoo baratu seexanni hin danda'u. Gooftaa Yesuus aboo biraa mini kan inni ittiin seexana moo'e. Maaliin moo'e? Wangeela waan Maatiyus boqonnaa 4 gubbaa irratti beektu sagalee macaafa qulqulluu keessa jiruti nuqqisee maxximee kanumaan mo'amee deebi'e. Sababa kana beekuu fi seexanni yeroo hundumaa maa inni yottanii kana nu jalaa dhoksuu barbaada. Gooftaan isaa argutu. Kanaaf iyyuu barumsi hirrina keenya waan nutti agarsiisuuf yeroo baay'ee nu dhukkuba waan ta'eef namoonni baay'een hin barbaadu. Isin akkas hin jaallattan beekan jaallattu isin. Garuu immoo isuma nu dhukkubsaa nu qimmiidhaa jireenya nuuf laatu wayya. Seexanni maal nu godha beektu nu uruursaa abiddatti nu gata. Gooftaan immoo nu qimmiidhaa jireenyatti nu geessa. Qimmiidhamaa magara isaa tokko wayya. Ameen. Isuma nu qimmiidu wayya. Isa seexanni nu uruursurraa isanni nu waan meeqa nu godhurraa isa Yesuus nu rukutaa isanni nu qimmiidhaa isanni nu ifachaa isanni nu gorfachaa gara jireenyaa nutti nu geessu nu wayya. Kanaaf iyyuu wanta kana gaafa dubbadhu jireenya keessanii wajjin walitti fidaa deemaa. Baay'ee minyaa barumsi har'aa kuni yeroo kamii caalaa hin minyaa. Yeroo baay'ee hin hadhaagaa kun jechaa waan jalqabaniif nutti hadheessan macaafa hadhaa'u hin qabnu macaafa minyaa'u malee minyeeffadhaa ilaalaadha macaafni har'a isa minyaa'u dubbii tokko walii wajjin qooddannaa dhugaadha nyaattanii baatu. Har'a mee minyeeffachaa baatu. Har'a gooftaan laphee keessan irratti garaa keessan irratti afaan keessan irratti isa Hisqeel argeen argitu har'a yoo waaqayyooniif. Inni minyaa'edha Hisqeel. Isuma Hisqeel lallabna waan ta'eef isuma minyaa'u kana qooddannaa minyeeffachaa galla. Lewwota boqonnaa 21 kuni waa'ee lubootaati kan inni dubbatu. Waa'ee lubootaati. Lubi kakuu moofaa beektu, lubi kakuu haaraaf kakuu moofaa garaagarii. Lubi kakuu moofaa sanyii tokko qofadha, sanyii Leewwii qofadha. Baay'inaan isa kenna barumsa biraadha inni waan ta'eef luba kana keessaatii Waaqayyo saba Israa'el 12 keessaa tokko sanyii Leewwii fo'atee sanyii Leewwii warra fo'ate kana Waaqayyo maal ittiin jedhee balbala fuula mana Waaqayyo dura dhaabbatanii aarsaa akka isaan qopheessan mana Waaqayyo akka isaan deddeebi'aniifiti isaan kaawwate. Warruma fo'aman kana keessaatii garuu Waaqayyo waan mudaa qabu hin barbaadu. Maal jennaan warra amma maqaa dhoofne tokkoon ilaalamaa jechuu akka ta'e kakuu haaraatti hiikne waan ta'eef baay'ee nan ariifadha. Namni jaamaanii, namni naaftii, namni akkasii warra nu hammachaa oolle kuni fuula koo dura hin dhufini jedhe Waaqayyo. Bara kakuu moofaatti. Namni mudaa akkasii qabu fuula koo duratti akka hin dhiyaanne. Biddeen aarsaaf ta'u dhufee akkanaaf hin dhiyeessine jedhe Waaqayyo. Gara iddoo isa qulqulluu sanatti akka ol hin gallee. Ilaalaa. Sinumayyuu sabi Israa'el warrumti fo'amoo jedhanii warri 11 ol galuu hin danda'an. Gabaabaa dhumatti gaafa kaafnu manni qulqullummaa kun akkuma kanaa isin amma ol galtanii teessu akka keenya kana ol galanii taa'uu hin danda'an sabi Israa'el. Ala dhaabbatu ol kallituu kan danda'u lubootuma jechuudha. Luboota qofa seenuu danda'a. Lubiyyuu calluma deen seenu. Fakkeenyaaf waldaan kun luba 3 qabdi. 3 keenya seenuu hin dandeenyu jechuudha. Tokko gumoofaa ta'e. Luumtiyyuu. Luba kiyaa ixaatu bu'aa guyyaa irraa nama sirna geggeessuuti nama tokko nu itti tol seena malee lubumti jiraateefu seenuu hin danda'u. Iddoo isa qulqullaa immoo hangafa lubaatu itti seenuu danda'a. Lubi kana achidha kan inni deddeebi'u iddoon qulqullootaa immoo jira akka kana golgaadhaan cufame.
isa dudduuba galuu kan danda'u hangafa lubaa qofadha waggaatti yeroo tokko. Hangafni lubaa kuni sanyii Aaroon kee haa ta'uu qaba. Sanyii Leewwii qofa ta'aniif immoo hangafa lubaa ta'uu hin danda'an. Gaafa sanyii Leewwii kee deebi'u immoo gara maatiitti deebi'e. Maatii Aaroon kee haa ta'uu qaba hangafa lubaa kan ta'u. Warruma kana keeyaati warruma hin fo'amane kan keeyaati gara iddoo gosa qulqulluutti namni mudaa qabu kun ol hin galii jedhe Waaqayyo. Waaqayyootu jedhe waan ta'eef lakkeen sanyii lubaati jedhee utuu namni tokko ol galuuf kee dheema ajjeesa Waaqayyo malee hin hiluuf. Waaqayyo sagalee isaa irraaf cakkaanidha. Kanaaf iyyuu namoonni kun fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu hin danda'an namoota nama dubbise kun. Har'a garuu maal nu barsiisa sagaleen Waaqayyo? Guutummaan macaafa qulqulluu 66 iyyuu ergaa nuu qabu. Wanti tokko lafa dhiifnu hin qabu. Maaliif? Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 gubbaa amma 9tti gaafa dubbistanii fidalli tokko illeedha waan ta'eef. Fidalli tokko hiika qaba macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu 66 isaa kiyaa isa kana duwittii kiyaa furannaa inni kun hin ta'u waan jennu hin qabu. Hundumti isaa walitti qabame waan nutti agarsiisu waan qabuuf ergaa nuu qaba. Har'a maal jechuu barbaada macaafni qulqulluu? Maal nu barsiisa? Nuyi maal irraa arganna? Inni kun kan inni xaafameef kanaafi har'a garuu nuyi maal irraa hubanna kan jedhu ergaa keenya ergaa waldaa kana waggaa kana irra jirrudha. Amma ji'a 10ffaa jalqabneerra miti gara fixaati waan ta'eef Waaqayyo ergaa kana nuu cuunfaarra guutummaa keessatti of ilaallee waa'ee dhimma guddinaa wajjin waan jiru hundumaa ilaallee ergasii booddee ergaa haaraa fudhanna waggaa sattaanuuf immoo Waaqayyo gara sattaanutti nu dabarsa. Barreessaan Ibrootaa akkeedha. Yoo Waaqayyo jedheefsichi nuyi isa caalutti darbuuf jirraa'edha. Har'a Waaqayyo gara isa caalutti nu dabarsa. Tokko qoodduu jiruudhaan inni dubbadha. Nama jaamaadha. Nama jaamaan hin dhiyaatinedha. Jaamaan maa inni kakuu haaraa keessatti namni jaamaa jechuun maa jechuudha? Nama jaamaa jechuun nama garatti argu nama deemuu hin dandeenyedha. Nama deemuu hin dandeenye nami jaamaan. Iji isaa maalidha? In argu waan ta'eef jaamaan nama biraatu karaa isaa agarsiisuu barbaada malee nama karaa agarsiisuu hin danda'u. Beektu akkuma isin beektan. Amma kakuu haaraa keessatti namni jaamaan hin dhufin jechuu barbaada mini Waaqayyo yookaan sagaleen Waaqayyo kun. Amma waa'ee fiizikaaliin dubbadhu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti sirriidhuma namni jaamaan aarsaa dhiyeessuu hin danda'u. Amma garuu hundumti keenya iyyuu luboota gooftaa taaneerra aarsaa dhiyeessuu dandeenya. Hundumti keenya iyyuu waan ta'eef karaa kana fuula Waaqayyo duratti dhiyaachuu dandeenyeerra waan ta'eef nami jaamaan maa jechuudha. Gaafa jennu jaamaa jechuun Kiristoosin kan hin beeknedha. Kiristoosin kan hin beeknedha. Kiristoosin kan hin arginedha. Namoota akkasii macaafni qulqulluu jaamaa'edha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:38-39 gaafa ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee namoota haasa'uu qaba. Yesuus dhaqee dubbisuu hin danda'u. Gaggabaabsee waan dubbadha waan ta'eef qabadhaa daraa keessan galaatii sirriitti dubbifadhaa. Namooti gooftaan jaamaa ittiin jedhee warra jaamaa fiizikaaliidhaan jaamaa ta'an osoo hin taane yookaan iji isaanii hin argine osoo hin taane warra Fariisota, warra Saaduqoota, warra barsiisota seeraa, warra macaafa sirriitti beekan, warra toora isheetiin macaafa qulqulluu tokko tokkoon dubbachuu danda'aniin isin jaamoo taa'ee gooftaan. Maaliif akka ittiin jedhannaan macaafa qulqulluu baatanii yookaan seera baatanii seericha keessatti garuu Kiristoosin arguu hin dandeenye. Kakuu haaraa kana keessatti wangeelli jaamaa kan inni ittiin jedhu wangeela baatanii dubbisanii Kiristoosin wangeelicha keessatti warri hin argine jaamaadha. Arras nuyis macaafa qulqulluu dubbifnee macaafa qulqulluu ilaallee Kiristoosin macaafa keessatti argaa hin jirru yoo ta'e Kiristoos caalaa waan biraa argaa irra yoo ta'e jaamneerra jechuudha. Waaqayyo jaamummaa hafuuraan dura haa ta'u. Isin dhaganaa isin ooyisuu hin barbaadu. Kanaaf gooftaan maalitti jedhee isin jaamota keessatti na argaa jirtan macaafa keessatti. Arras gara ofii keenyaatti gaafa finnu wanta goonu hundumaa keessatti wanta hojjennu hundumaa keessatti Kiristoosin argisiisaa hin jiru yoo ta'e sana keessa irra jechuudha. Waaqayyo irra kanatti nu hiika. Inni lammaffaan nama naafa jedhe. Nama naafa jechuun nama dhaabbannoo hin qabne jechuudha. Walqixxeetti nama hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Namni naafa walqixxeetti hojjechuu hin danda'u. Miilli isaa yoo wal caalate jechuudha. Waa'ee fiizikaalii miti dheeraa gaafa dubbadhu adaraa keessan na hubachaa deema. Nama naafa jechuun akka macaafa qulqulluutti maa jechuudha. Nama yaada dhaabbannoo sagalee Waaqayyoo irratti hin qabne jechuudha.
sagalee waaqayyoo irratti nama dhaabbannoo qabna. Nama yaada lakkuu isa nuyi nama yaada lama qabu. Fakkeenyaaf warra Galaatiyaadhaan keessa mata. Warri Galaatiyaa jalqaba gaafa gooftaa fudhatan Kiristoos fayyisaa keenya ni duukaa ka'an. Akkuma jara warra Ibroota. Egaa deemanii booddee garuu deemanii lakkeedanii jennaan kaleessanii gadi gaafa amananii Yesuus Kiristoos nuuf du'eera. Hojiin inni nuuf hojjete hundumaan jireenya bara baraa argannanii amanan. Takka turaniiti galagalanii maayilanii Kiristoos irraa citan, Kiristoos irraa kuwan ayyaana waaqayyoof nuyitti mini fayyinnan. Maaliif mareennaan lakki hojii keenya itti dabalachuu qabna. Lakki seera Musees biratti qabachuu qabna jedhan. So kanaaf Phaawulos akkeedha gaafa warra jara kanatti dubbatu yaadi isaanii lakkuudha. Gara gooftaa duukaan buune irraas hin cinne. Yookiin dhibbaa dhibbatti gooftaatti hin cinne. Yookiin immoo dhibbaa dhibbatti gara Museetti hin deebine. Lamaanuma isaa bitaa mirgaan qabannaa. Dubbii sagalee waaqayyoo garuu akkas hin jedhu. Fayyinni tokkicha maaliidha? Kiristoositti amanuun akka argamu barsiisa mataafni qulqulluu. Kanaaf iyyuu lakki hojii gaariidhaan jedhan. Nuyi hojii gaarii hin fayyadamin. Hojii gaarii waan fayyineef garuu hojjenna. Ilaa fayyinni hojii gaarii hojjechuu hin argamu. Silaa obbolooti keenya warri kan nu caalan jiru hojii gaarii kan hojjetan. Fayyinni Iyyasuus Kiristoosiin argama. Warri Iyyasuus Kiristoosiin fayyan garuu maaliin mul'isu? Hojii gaarii mul'isu. Kanaafidha ergaa Yaaqoob kan inni jedhu. Amantii kee fayyinamee hojii gaarii malee agarsiisi kan jedhuuf. Waan hojii gaarii hojjenneef fayyina osoo hin taane waan fayyineef hojii gaarii hojjenna. Ayyaanichi inni nuu kenname isa hojii gaariitti nu fiduudha malee isa hojii gaarii irraa nu fidu miti. Kanaaf nama naafa jechuun sagalee waaqayyoo irratti dhaabbannaa kan hin qabne. Yaada tokkicha kan hin qabneedha. Namni akkasii waan godhu hundumaa shakkiidhaan godha. Hin amanu. Jireenya bara baraa qabdaa yoo ta'an hin amanu. Waaqayyootu beekaa'edha. Arraa amma gaafa mana qulqullummaa gaafa dhufan yookaan gara waldaa gaafa dhufan namoonni baay'een gara qulqullootaa dhanna yookaan walitti qabama qulqullootaa danda'anii ka'u. Ammasitti qulqulloota saba waaqayyoo gaafa hin jedhu ameen jettu. Namoonni baay'een gaafa gadi ba'an garuu ati qulqulluudha gaafa ittiin jedhanii lakkiidha. Waaqayyo siif dhiisu qulqulluun hin jiru. Laa qulqullootatti namana. Gadi bee garuu ati qulqulluudha yoo ittiin jettan lakki waaqayyo siif dhiisu. Maaliif ennaa ammayyuu hojii isaa lakkaachaa jira jechuudha. Ofii isaa ilaalaa jira jechuudha. Kiristoosin ilaaluu bira hin geenye jechuudha. Namoonni akkasii wacaafi qulqulluu naaf fedha. Waaqayyo hafuura akkasii har'a nurraadha. Inni sadaffaan nama fuula farqoodha. Nama fuula farqoo jechuun maal jechuudha? Nama fuula farqoo jechuun maal jechuudha? Ishee kana xiqqoo dubbachuu nan barbaada. Nuti kan nu ittiin beekamnu fuula keenyaan. Ani namarraa kan inni ittiin danda'amu fuulaan. Namni tokko kan inni ittiin beekamu fuulaan. Kanaaf mattaawaqaa yookaan aayidii kaardii gaafa hojjechiifattanii footoo keessan isa guutuu akka itti dhaabattan irraan kaa'attan. Aayidii irra maaltu jira? Footoo gurdii qofa jira. Footoo gurdii jechuun fuula agarsiisa jechuudha. Namni kan inni ittiin beekamu fuulaan. Macaafi qulqulluu waa'ee fuulaa maal jedha? Fuula jechuun fakkaattiidha. Roomii boqonnaa 8:29 irraa akkeedha. Warri duraan dursee beekumsa isaatiin footee fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabeedha. Namni fuula farquu fakkaattii waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Namni fuula farquu jechuun kan nu ittiin namatti baanudha. Jalqaba namni kan nu ilaalu abaluu hin arge kan jedhu fuula keenya argeeti. Namni fuula farquu jechuun nama fakkaattii Kiristoos ta'ee yaadaan hin qabamne. Nama hin jijjiiramne gara Kiristoosiin fakkaachuutti. Isa fuulaa osoo hin taane jireenyaan Kiristoosiin kan hin fakkaanne. Dubbii isaatiin Kiristoosiin kan hin fakkaanne. Adeemsa isaatiin Kiristoosiin kan hin fakkaanne. Bartoonni gooftaa guutummaatti wal fakkaatu turan. Uffannaa isaatiin Kiristoosiin kan hin fakkaanne. Guutummaan jireenya keenyaa Kiristoosiin hin fakkaatu yoo ta'e farquu taanee jirra jechuudha har'ayyuu. Har'a gooftaa isa kanatti nu hiikuu barbaada. Namni akkasiin dhufuga kakuma moofaa keessatti jechuudha. Kanaafi waaqayyo gaafa jalqaba nama uume bifaaf fakkaattii godhe. Uumama boqonnaa 1:26 gubbaatti akkeedha. Kottaa akka bifaaf fakkaattii keenyaatti dhannee nama uumnaa jedha. Bifaaf fakkaattii kan jedhu amma nuyi waaqayyoon fakkaanna gaafa jennu waaqayyo akkuma keenya kana gurraacha yookaan diimaadha yookaan adiidha jechuu miti. Akkuma keenya gurra lama ija lama qaba harka qaba jechuu miti. Maaliin fakkaannan? Fakkaattii waaqayyoo jechuun ulfina waaqayyoo jechuudha. Fakkeenya jechuun
Bifa inni nuyi jennu immoo bifa waaqayyoo qabna jechuun bifi keenya gurraacha yookaan diimaa akkuma keenya waaqayyoo jechuu miti. Bifa jechuun maal jechuudha? Amala waaqayyoo jechuudha. Amma maal qabna jechuudha? Ulfinaaf amala waaqayyoo qabna jechuudha. Waaqayyoo fakkaanna jechuudha. Inni kun karaa inni ittiin argamu karaa nuyi ittiin jireenyaan agarsiifnudha malee fuulaan isa nuyi jennu miti. Gaafa kakuu haaraatti deebinu alla ergaan inni nu qabu maa hin jennaan Kiristoosin fakkaachuu nutti agarsiisa. Bifa waaqayyoo mul'isu. Macaafni qulqulluu maal jedhaa? Keessumaa bifti waaqayyoo yookaan fuulli waaqayyoo isin fuula waa Kiristoosidha. Caaffata Kiristoosidha. Bifa waaqayyoo sana hin akka mul'ifnu. Ibsaa waaqayyoo akka ta'an Kiristoos nu keessaan akka dubbatu nu kiyaan biyya lafaatti akka haasa'u. Indaa'uun isa duraa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti akkeedha. Afaan waaqayyoo taatanii ergamtanii jechuudha. Fakkaachaan jiru ta'ennaan of ilaaluu qabna jechuudha. Sababni isaa maaliif akkeedha macaafni qulqulluu jenne? Namni inni bifaaf ulfina waaqayyootti uumame kuni inni du'e yoo uumama boqonnaa 3 irratti. Waaqayyoo kanatti yoo nyaattan hin duutu kanatti garuu nyaadhaa jedhee gaafa hattaree namni firii wiilii isaa fayyadamuudhaan hin nyaatee hin du'e. Inni du'e gaafa jedhu addaamiif waan fooniif lubbuudhaan gargar ba'an miti. Kan isaan ittiin du'an hafuuraan waaqayyoon fakkaachuu dadhaban. Bifa waaqayyoo gadhiisan ulfina waaqayyoo dhaban. Arra waaqayyo namootaan du'oota kan inni jedhu gaafa lubbuun foonni wal qiyaa ba'u osoo hin taane gaafa ulfina waaqayyoo irraa goofnu. Gaafa isa fakkaachuu dadhabnu du'oota taana jechuudha. Waaqayyo hafuura kana nurraa dhaara. Nu guddisa waaqayyo. Isa fakkaachuu jechuun bifaaf fakkaatti isaa fudhachuu jechuu isa kanadha. Kanaafi seeruma uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 gaafa dubbistan akkeedha. Addaam waggaa 120 erga jiraate booddee nama bifa isaas qabu fakkaattii isaas dhalcheedha. Ilaalaa. Seeruma uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 bakka itti dubbadhe irratti namni uumame nama isa kamiidha? Bifaaf fakkaattii waaqayyoo isa qabudha. Namni inni bifaaf fakkaattii waaqayyoo qabu kun garuu geeddarame amma Addaam inni du'e. Erga du'e booddee, erga kufee booddee, erga deemee waaqayyoo irraa addabee, waaqayyootti nutti erga gatee booddee nama bifa isaa fakkaattii isaa qabachuun nama amala isaa qabu jechuudha. Du'aam akka isaati jechuudha. Kanaaf macaafa Faarfannaa boqonnaa 55 lakkoofsa 51 lakkoofsa 55 irratti ati koo isheen gadameessatti na baattee cubbamtuu turte anis yakkaa ta'een dhaladheedha. Kanaaf hundumti keenya cubbamoota kan taaneef hundumti keenya yakkamoota jedhamnee fuula waaqayyoo irraa kan kufneef kanaaf. Egaa Kiristoos gaafa dhufu isa kanatti nu hiikuu dhufe jechuudha. Kanaaf Roomeen boqonnaa 8 bakka isin dubbise amma isin kan isin qabamtaniif fakkaattii ilma waaqayyoo ta'uuf. Addaamiin fakkaachuun min. Addaam duukaa du'uun min. Addaam isa jalqabaa duukaa du'uun min. Addaam isa jalqabaa duukaa hiriiruun min. Lakki hiriirri kan keenya geeddarameera. Addaam isa dhumaa duukaa hiriirreedha nuyi. Inni afuraffaan nama fuula faafeedha. Nama fuula faafeedha. Nama fuula faafee jechuun fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa 5 hanga 6 dubbifachuu dandeessu. Inni akka isin ifannetti akka isin sobsiifnettis dubbii isaatti waa hin dabalinii jedha. Macaafni. Nama fuula faafee jechuun barreeffamaa waan darbuudha. Sagalee barreeffamaa waan darbuudha. Inni kun sagalee waaqayyoo irratti ejjennoo dhabuudha yookaan sagalee waaqayyootti waa dabaluu, sagalee waaqayyoo irraa waa hir'isuudha. Dubbii waaqayyootti waa dabalu waan waaqayyoon jenne jedhanii waaqayyoo takkee jedhanii dubbachuu waan waaqayyo jedhe immoo dhiisuu garuma lamaanuu isaatti jechuudha. Kanaaf wangelee waan irratti dubbii kanatti waan dabalin irraasuu waan hir'isin kan macaafeedheef kanaaf. Kanaaf nama fuula faafee jechuun nama sagalee waaqayyoo irratti waa dabalu jireenyaan inni kun waan baay'eedhaan ibsama gaa. Nama sagalee waaqayyoo irratti waa dabalu gaafa innu tajaajiltoota qofa nu itti himin. Paastoroota, luboota yookaan qeerrota yookaan immoo wangeelaawwan namas beektaa tajaajilu qofa miti jechuudha. Jireenya keenyaan itti dabalaa oolla, jireenya keenyaan irraa hir'isaa oolla. Kanaaf waan tokko isitti hima. Phaawulosi warra Qorontosiin akkeedha. Nuti sabara sagalee waaqayyoo irra akka hin darbineef, isa waaqayyo jedhu irra akka hin darbineef nu maal ta'aa turtanidha? Nu qonaa turtanidha, nu eegaa turtanidha. Ilaalaa saba jalqabaa, saba jalqabaa irra yookaan jaarraa tokkoffaa kee ture. Phaawulosi fa'iin, Aphuulos fa'iin
Barnaabaas fayyiniti akkamitti eegu beektu waa isaan jira sagalee waaqayyoo wajjin wal bukkee qaban eegu. Bara keenya kana macaafa qulqulluu barachuu kan qabu tajaajiltoota qofa akka waan ta'etti yaadamu. Hafuura kana cabsuuf yemmuu kunoo kolleejjii isinii banaa jirra. Hin cabsa waaqayyo bara keenya kanas. Sababiin isaa maaliifi amma abbaan barbaades bee waaqayyo sinaa eebbisu yoo jedhes waa macaafin jenne yoo jedhesi sabi keenya garraamii gooftaatti waan amaneefi ameena deema fudhatee gala. Isa macaafa irra isa hin jirres ameena deema fudhatee gala. Maal macaafa akkasin jedhu kan jedhu hin jiru. Warri durii garuu Phaawulos fa'aa warra ergamootaan macaafa wajjin. Keessumaa boqonnaa 9 gaafa dubbistanii atumti mataa keeyyuu ergamaa miti ittiin jedhan eeguudhaaf Phaawulosiin. Maaliif ennaan beeku macaafa hin qoru guyyuma guyyaan qoru jedha macaafa. Guyyuma guyyaan beeku. Kanaaf abbaan erge gooyyomsee ba'uu hin danda'u. Abbaan erge yaada mataa isaatti dabalee gooyyomsee ba'uu hin danda'u. Sababiin isaa macaafa dubbisu waan ta'eef, macaafa qoratu waan ta'eef lakki jedhu. Lakki macaafa akkas hin jennee. Kanaaf Phaawulos jara kanaaf gaafa dhugaa ba'u maalidha? Akka nuyi dubbii sagalee waaqayyoo irra hin darbineef nu eegaa turtan, nu qoraa turtanidha. Ayyaanni kun isirratti dhangala'u. Maqaa Yesuusin ayyaanni kun isirratti dhangala'u. Qorachuu sagalee waaqayyoo dubbisu. Inni biraan inni shanaffaan nama miila cabaati. Nama miila cabaa. Nama miila cabaa jechuun waa'ee miila cabaa beektu waan ta'eef namni miilli keessa isin cabee beeku jira deema yaadas gidduudha. Nama deemuu hin dandeenyedha. Namni miilli isaa cabe deemuu hin danda'u. Sagaleen waaqayyoo maalidha? Efesoon boqonnaa 6:15 gubbaatti akka nama kophee kaawwateet ganama lubinuu dubbisaa turan inni tolaa ture. Akka nama kophee kaawwateet wangeela nagaa fudhadhaatii isa lallabuudhaaf qophaa'edha. Amma akka kopheetti wangeela sagalee waaqayyoo fudhadhaa jedha macaafi. Nama miilli isaa cabe jechuun nama kophee kaa'achuu hin dandeenye jechuudha. Kophee kaa'achuu nama hin dandeenye. Namni kophee kaa'achuu hin dandeenye wanti kuni fakkeenyuma tokko isinii dubbachaa jira malee waan baay'ee ta'uu danda'a. Waan baay'ee bakka buufachuu dandeessu isin balliftanii jechuudha. Namni miilli isaa cabe kun kophee kaa'achuu hin danda'u. Kophee kaa'achuu hin danda'u jechuun jireenya sagalee waaqayyoo hin qabu jechuudha. Dubbii sagalee waaqayyoo hin qabu jechuudha. Kopheen maaliif nu gargaara? Biyya kanallee qoraattiin hin jiru. Qoraattii keettiin deemuudhaaf amma tuufa garaagaraa keessa waan marga adda addaa keessa kophee malee hin seentan waan isin miidhu jira. Kophee iyyuu isa kam? Isa gaashaanfattu, isa duudaa ta'e. Keessumaa biyya kanatti hojii beeksisa gaafa baasanii kophee maal ta'e? Isa duudaa ta'e. Kophee waan nurraa eega. Waa yoo miilla keenya irratti lafa dhee akka nu oolchutti. Rakkina biyya lafaa, qoraattii biyya lafaa kan nuyi ittiin irraa deemnu maaliin kopheedhaan. Nama kophee hin qabne jechuun jireenya wangeelaa nama hin qabneedha. Nama dubbii isaa irra dubbii wangeelaa hin jirreedha. Kanaaf macaafni qulqulluu maalidha? Akka nama kophee kaa'atutti wangeela kaa'adhaa. Kana qofa miti. Kophee kaa'achuun nama deemsaaf ka'edha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 sirna dubbisaa ture dhiifamu. Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 8 kaasee sirna dubbisaa ture lubi. Dhaqaa jedhe gooftaan. Dhaqaa saba hundumaatti barsiisuudhaan bartoota gogodhaa gaafa jedhee adeemaa jedhe deemaa dhaqaa kan jedhuun furanneerra. Taa kan jedhuun qabna. Amman daara lafaatti deemaa jedhe. Namni kopheen kaa'anne deemuu hin danda'u. Namni miilli isaa cabaa yaada gooftaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Waan gooftaan ittiin jedhee raawwachuu hin danda'u. Jireenya jiraatu keessatti kun amma warra dhaqanii wangeela lallaban qofa miti. Jireenyuma guyyaatti jiraannu keessatti waan waaqayyo nuun jedheef abboomamuu dadhabuu. Waan waaqayyo nuun jedheef gara sagalee waaqayyootti guddachuu dadhabuu. Kana qofa miti waan waaqayyo jedhe waan ta'eef. Nama jireenya wangeelaa hin qabne jechuudha. Jireenya keenya wangeela dubbachuu qabna. Jireenyi keenya wangeela dhugaa ba'uu qabna waan ta'eef waaqayyo har'a gara isa kanaatti nu guddisuu barbaada. Inni biraan inni jaafaan nama harka cabaa jedha. Nama harka cabaa. Nama harka cabaa jechuun namni harki isaa cabaa ta'e harki isaa ol ka'uu hin danda'u. Namni harka cabaa harka ol kaasuu hin danda'u. Nama harka ol kaasuu hin dandeenye jechuun isa duraa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 gubbaatti akkeedha. Harka isaanii ol kaasanii akka kadhataniif namni akka kadhatan nan barbaada jedha. Itti bubaa isin dubbachuu dandeessu. Nama harka cabaa jechuun nama jireenya kadhataa hin qabne jechuudha tokko. Nama jireenya kadhataa hin qabne. Kan kadhannu harka keenya ol kaafnee akka mataa fedhutti waan ta'eef. Inni biraanii nama harka isaa ol kaasuu jechuun nama gooftaaf booji'amuu hin barbaannedha. Eenyummaan isaa kan kee handuudha jechuudha. Harka kaasummaa jechuudha kana bira. Siif moomeera jechuudha.
bakka sitti of kenneera jechuudha. Kan kee ta'eera jechuudha. Nama wangeelaaf waamuu hin dandeenye. Dubbii sagalee Waaqayyoof waamuu kan hin dandeenye. Harka isaa gooftaatti kennachuu kan hin dandeenye. Jireenya kadhataa kan hin qabne. Kana hundumaa immoo kan fidu jireenya kadhataati waan ta'eef. Jireenya kadhataan qabu jechuudha nama akkasii. Namni akkasii fuula koo dura hin dhufne har'a Waaqayyo hafuura kana nurra haa dhawee. Inni biraan nama dugda goobooti. Nama gooboota jechuudha. Xiqqoo ishee kana dubbachuu nan barbaada. Sirriitti na dhaggeeffataa maaloo. Rakkoo bara keenyaa ta'e yeroo hedduu kan natti mul'ate isa kanaan tokko. Gaafan sagalee kana barreessu. Nama gooboo jechuun nama gad jedhee deemudha. Ol jechuu hin danda'u. Amma waa'ee fiizikaalii isa warra akkasii jechuu miti macaafni kan inni. Arra maal jechuu barbaadan? Namni goobooni waa hundumaa lafa ilaala ol jechuu hin danda'u. Akka inni ol hin jenne waa isa qabee jira waan ta'eef. Lafuma ilaalaa deema jechuudha. Yeroo adeemu ilaalaa deema lafa ilaalaa deema. Macaafi qulqulluun immoo gara lafa ilaalaa akka nuyi adeemnu hin barbaadu. Nama akkasii jechuun yeroo hundumaa jireenya isaa keessatti waa'ee maaliiti kan itti dhaga'amu? Waa'ee lafaa. Waan lafarraa kana. Waan qoshee lafarraa kana yaadaa deemu. Nama akkasii yoo lallabe waan lafarraa kana lallabu eebba lafarraa. Eebba lafarraa lallabuun gadi dachaa hin jiru. Garuu Waaqayyo isaaf nu waamne hin jedhe malee. Yoo faarfate waama lafarraa kana. Yoo isinitti dubbate waan lafarraa. Guutummaan guututti waa'ee Kiristoos agarsiisuu kan hin dandeenye. Waa'ee olii agarsiisuu akka hin dandeenye. Filiiphoos irraati maalidha? Yaada garaa keessanii wanta biyya lafaa irratti didinaayedha. Yaada garaa keessanii waan lafarraa nama yaadni garaa isaa lafatti hidhame jechuudha. Sooruma lafarraaf kan fiigu. Waan garaa waan lafa kanarraa kan ari'u isa waaqarraa kan irraanfate jechuudha. Sooruma hin jibbinoo gooftaan karaa qajeelinaa dhufeennaan hin ta'a. Nuuf inuma ta'a. Garuu guutummaa guutuutti isi keenya Kiristoos irraa kee lafuma kana ilaalla yoo ta'e wanti nuyi kadhannu waa'ee lafarraati yoo ta'e wanti nuyi barbaannu waan lafarraati yoo ta'e gaafa lallabnu waan lafarraati yoo ta'e gaafa faarfannu waan lafarraati yoo ta'e sagaleen Waaqayyo googonuun jechaa jechuudha. Ol jechuu qabna. Har'a Waaqayyo waan nutti ulfaatu yeroo hundumaa yeroo nuyi kadhannu waan lafaa kan nu yaachisu yeroo hundumaa kan gannu qabe akkanii ol jennee gooftaan argine kan godhe galgala kana Waaqayyo nurraa dhaa'e. Ibrooti boqonnaa 3:1 isin waan waaqarraaf waamamtaniittu jedhe. Mee harka walii keessanii naa qabaatti maa ati waan waaqarraaf waamamteedha. Jabeessaatti naa himaa maaloo. Waan waaqarraaf waamame. Namni gooboon egaa waan waaqarraa arguu hin danda'u ol jechuu waan hin dandeenyeef. Daqiiqaa kana nan jedha yeroo humni sagalee kana olis naa qabu. Waan lafa kanarraa sagalee yaada keessan fuudhee ija keessan fuudhee yaada garaa keessanii maqaa Yesuus Kiristoositti isa olitti isinii fayyadu. Kana caalaan dubbatu nan darbaa nama diinqiidha inni itti aanu. Nama diinqii jechuun nama gabaabaa jechuudha. Hin beektu. Garuu macaafni qulqulluu amma waa'ee hojjaa keenyaa haasa'aara miti. Waa'ee maalii dubbattannaan waldaa kee yeroo hedduu turanii gooftaa hojii yeroo hedduu turanii garuu waa'ee Waaqayyoos hin beekanii waa'ee gooftaas hin beekanii hin guddatan namoonni kun. Nama guddachuu hin dandeenye jechuudha. Ibroota boqonnaa 5:12 isin yoo na barsiisa ta'uudhaaf kan maltan turtan. Amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisuu barbaachise. Waggaa hedduu waldaa kee ta'anii dubbii Waaqayyoo gara inni itti ta'uu hin beekan. Silaa yoona barsiisota ta'uudhaaf maltaniidha. Akka jalqaba dhuftanii fi fagoo ga'uu qabdu jirtaniidha. Ammayyuu garuu isin hin deemne. Ammayyuu garuu isin hin guddanne. Isa waan biraa miti dubbii sagalee Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu jalqabaaf gidduu deemaa jechuudhaan isteeppiidhaan qaba waan itti guddannu qabnaa jechuudhaan dubbii Waaqayyoo. Akkuma gaafa amanneetti jirra yoo ta'e har'a Waaqayyo nurraa haa ta'u. Nu guddisuu barbaada Waaqayyo. Silaa yoo warra kaanii nu kan barsiisuu namoota akkasii jechuun gaafa waldaa dhaqanis nama akkasiillee nu keenya jiru gooftaan isin haa eebbisu isin namoota jajjaboodha. Gaafa waldaa dhaqanis hin taa'u waan dubbatamus dhimma isaanii miti yoo faarfatames dhimma isaanii miti namumtiin jedhaaf jedhu yoo lallabames dhimma isaanii miti
Itti tola hin badii sirriidhaan jedhanii callumanii dhufanii galu jechuudha. Yoo isin gagabbaatanii arra maal tolame yoo ta'e waan hojii yaadattu jedhu. Waldaan akkam yoo isin jettan namoonni akkasii baay'ee cimaadha. Bas arra dinqii ta'e maaltu lallabame yoo jettan isa irraanfadheera isin jedhu. Gadi ba'aniiti mata duree lallabame hin beekan maal enna itti guddachuun barbaada waaqayyo hafuuratti hiikiinu kana nurraa haa dhawee. Hin barbaaddu dinqii ta'u. Guddachuun barbaadani gooftaatti guddachuun barbaadnu kottaa irra nu haa guddisu waaqayyo. Kottaa hafuura kana nurraa dha'u. Hafuura nu guddifne akka nu hin guddanneef kan nu qabe kana waaqayyo nurraa haa dhawee. Ibroota boqonnaa 5:11 akkuma kana 6-7 dabaltee dubbifachuu dandeessu booddee inni biraan nama ija isaarra waa buufate. Nama ija isaarra waa buufate jechuun Kiristoosiin amaneera. Nama akkasii Kiristoosiin amaneera. Ilaalaa iji isaa gar tokko waarra buufateera. Gar tokko garuu jira hin arka. Akka jechuun Kiristoosii wajjin jira. Garuu maaliin beeku beektu nama akkasii? Kiristoosiin kan inni beeku waa'ee isaa beeka malee eenyummaa isaa hin beeku. Fakkeenya tokko isitti agarsiisee darba. Jaroonni warri karaa Emaa'us irra deemanii waa'ee Yesuus Kiristoos sirriitti beeku. Karaa Emaa'us irra warri deeman beeku sirriitti. Isan beekan garuu waa'ee isaa beekuuf isa beekuun garaagara. Arra waa tokko hin jedhu waaqayyo waa'ee isaa beekuurraa gara isa beekuutti sinaa dabarsu. Gooftaan taasaa deemu maaliin dhageenyeeti maaloo jedhe gooftaan namichi inni mootii Yihuudootaa inni abdanne suni inni Kiristoos lamee hin du'eem dinqiidha hin du'e du'uusaa beeku. Ilaa akka inni ergames beeku Kiristoos isa ergame akka ta'e beeku. Isa ergame tureen isa beeku. Akka inni du'es beeku du'ee tureen. Akka inni du'aa kees beeku baay'ee kan isin dhibu maqaa Yesuusii. Akka inni du'aa kees beeku du'aa kee eeyyatti mu. Yesuusitti mu. Du'aa kee immoo inni akka seenicha beektu walitti isinii gabaabse. Ilaa akka inni du'e beeku. Maxaafa qulqulluu keessatti waa'ee isaaf waan dubbatame hundumaa beeku. Arra muuda kanii garee keenya sayyoo warra kamiin. Garee keenya warri isaa ittiin jedhanii warra gooftaa barbaacha dhaqe Maariyaam faana. Garee keenyatti arra nami ta'e dhaqanii gaafa dubartoonni tokko dhaqanii argan iddoon awwaala isaan jiru du'aa kee dinqiidha. Dinqiidha itti baateefu. Jarri waa'ee Yesuus beeku malee Yesuusin hin beekan. Inni duukaa deemaa jiru isaan garuu garaan isaanii waan didaan garaan isaanii daagidha. Eenyu akka ta'e hubachuu hin danda'an. Fuula isaanii irra waan jira akka isaan hubachuu hin dandeenyeef. Galgala kana inni Phaawulos irraa qola harcaase anaaf isin irraa qola harcaasu dabaleen isin eebbisa. Inni Phaawulos irraa qola harcaasa. Phaawulos hinaaffaa guddaadhaan deema. Phaawulos nama akkasii ture yeroo isaa waliin ture. Hojii ergamoota boqonnaa 9 gaafattan. Waldaa kiristaanaa balleessuuf deema. Waaqayyoof hinaafuudha. Hinaaffaa sirriidhaan hinaaffaan isaa. Kan waaqayyoof hojjechaa jira gaafa waldaa kiristaanaa diigu. Kiristoosiin hin beeku malee ilaalaa waaqayyoon beeka Kiristoosiin hin beeku. Waaqaaf hinaafaa Kiristoosiin ari'ata. Kanaaf adeema. Garaasaa argee gaaf tokko gooftaan walakkeessa lafaatti itti mul'ateeti ifasaa irraa. Ifasaa isa guddaadhaan gaafa itti mul'atu wallaan iji isaa jaamaa ta'e. Isa booddee iddoo tokkotti keessa ergee qola isaa irraa harcaase qola iji isaa irra ture. Akka inni Kiristoos hin argine isa godhe. Galgala kana waa tokko hin jedhu. Harka keessa ol kaasaa yoo itti amantan sagalee kun isiirratti hojjeta. Galgala kana inni Phaawulos irraa qola harcaase. Akka inni sirriitti Kiristoosin arguuf. Akka inni sirriitti Kiristoosiif hojjetuuf. Akka inni sirriitti Kiristoosiif buluuf. Inni qola Phaawulos irraa harcaase. Anaaf isin irraa qola hamaa harcaasu. Ija isaarra waa buufateera. Arra namoonni baay'een akkasina. Ija keenya irra waa buufateera. Waaqayyo nurra haa ta'u. Inni biraan dhagni isaa kan cicciteef cittaa'e walitti hin fida sakata. Cittoo isa eenyu jechuudha. Bara kana illee badaan beekamu. Cittoo jechuun isa harka namaaf kutuudha. Dhagni isaa kan cittaa'e cittoo.
Amma waa'ee fiizikaalii sana dubbatu macaafni qulqulluu. Cittoo jechuun maa jechuudha gaafattanii Galaatii amma qonnaa sadii lakkoofsa 27 waan tokko jedha. Isin Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniirtudha. Isin Kiristoosiin akka maalitti akka uffataatti uffattaniirtudha. Warri fayyaana gargaaruu dandeessu. Hakiimota baay'ee iskiyaa qabnaa wanti gurgureen of galcha. Cittoon akkamitti dhufa kan jedhu waan tokko ilaaleen ture. Baay'ee na dhibaa ture. Cittooni dhagna keenya keessaa waan ba'u miti. Akkan argee dubbisetti. Wanta alarraa nutti dhufututi dhukkuba kana nu qabsiisa. Akkasumini hakiimota. Yoon dogoggoree natti maa. Ilaa cittoon waan alarraa nutti dhufudha. Malee waan keessa keenyaa ba'u miti. Paataagoonii jedhu warri afaan fayyaatiini. Paatoogiinii dhiifama. Wanti kuni waan bakkee irraa nutti dhufu qulqullina dhabuudhaan waan garaa garaatiin kanaafiyyuu bade fakkaata hundumtuu baratee of qulleessuu jalqabeera. Jechi tokko baay'inatti tola. Durii yeroo ijoollee turre uffati keenya xuriidhaa keessi keenya qulqulluudha jedha. Amma gaafa nama guddaa ta'an immoo uffati keenya qulqulluudha. Ani hin jenne laa hankee haan qabu laa paasterii jedhe. Cittoo jechuun waan alarraa nutti dhufudha. Qajeelummaa akka uffata gadi jabeessa uffataniittu qajeelummaas akka uffataatti uffataniittu jedha macaafa. Kiristoosiin akka uffataatti uffataniittu jedha. Maaltu dhagna keenya kukkuteera Kiristoosiin uffanneetu jirru? Wanta alaani jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu keessatti. Jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu keessatti. Wanta alarraa akkaataa nuyi itti deddeebinu dhagna keenya kukkute. Nama akkasii jechuun nama jireenyi isaa Kiristoosiin hin fakkaanne jechuudha. Isa uffateeru kan hin fakkaanne. Isa itti uwwifame kan gaddisiisu. Isa uffateeru kan kukkutu. Nama akkasii of ooqa. Nyaata illee nyaachuu hin danda'u. Yoo nyaata hin guba waan ta'eef nyaachuu hin danda'u. Nama akkasii namni ittoon qabame. Yeroo hundumaa ammoo of ooqa. Nama ofii isaa kee barbaadu. Waaqayyo Addaamiin abaarsi simaan maaliidha beektu sin. Waaqayyo Addaamiin gaafa biyyoo irraa dhufte biyyootti deebita gaafa ittiin jedhee isa inni du'u qofa miti kan hin jedhe. Biyyoo irraa dhufte biyyootti deebita jechuun Addaan biyyoo irraa dhufe miti. Biyyootti deebitaan isa booddee qotii nyaattu maaloo isa irraa dhufte of kee barbaadde jiraattaan ofitti hirkattee jiraattaan. Kufaatii guddaan ofitti hirkatanii jiraachuu dha tokko. Kufaatii guddaan ofii irratti hirkatanii jiraachuudha. Kanaaf macaafni maal ittiin jedhaa? Wanta nuyi uffannee jirru isa qajeelummaa sana nurraa kukkuta. Jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu. Lafa hojii keenyaatti isa hojjennu. Hammina garaa garaa. Yaaddoo adda addaa. Isa guyyaa guyyaatti jireenya keenya irratti dhiibbaa godhudha. Namni cittaa'e immoo Waaqayyo wajjin tokko ta'uu hin danda'u. Namni cittaa'e Waaqayyo wajjin walitti dhufuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu anni keenya gaafa ciccitu cicciteera inni ofitti kunneen gannuuf. Hin suphina miti qorichatti barbaada. Waan garaa garaatti barbaada. Aleluuyaa. Nuyi warri Kiristoosiin uffanne yoo macittoofne iyyuu wanti garaa garaa yoo nu madeessa iyyuu inni waldaasa inni dhagnasa bishaaniin miica yeroo hundumaa qulleessu arra anaaf isiniin miica hin qulleessa. Utuu isintu dubbatan natu taa'ara ta'e kan ta'u natu beeka. Ilaala macaafni kun Efesoon boqonnaa 5 gubbaatti yeroo hundumaa inni dhagnasaa bishaaniin dhugu Kiristoos arrame waanuma dhagna keenya mammadeesse waanuma dhagna keenya kukkute waanuma dhagna keenya citteesse Waaqayyo cittoo hafuuraatti nu qulleessa arra. Inni biraan cidhaansaa kan tumamedha macaafni. Nama sanyii dabarsuu hin dandeenyedha namni akkasii. Sanyii dabarsuu kan hin dandeenye. Ishee kana dubbadheen tekstii tokkoon xumuraa. Fixeera gara fixaatti dhumaatti geesseera. Namni akkasii jechuun nama sanyii iddoo buufachuu hin dandeenyedha. Nama akkasii fuula koo duraan dhufineedha. Arramaa jechuu barbaada. Jennee gaafa laallu nama akkasii jechuun nama dhalootaaf jalaa oomishuu hin dandeenye.
Lubi akkasii bor nama saba akka buufatu hin qabu. Fakkeenyuma tokko isiitti agarsiisee darba. Iyyaasu Museen bara gaggeessaa ture hundumaatti Iyyaasuuf jalatti guddise. Iyyaasuun garuu bara gaggeessaa ture hundumaa keessatti Iyyaasuun nama jabaadha, nama Waaqayyo baay'ee Waaqayyo wajjin dhaabateedha. Garuu Iyyaasuun kan inni ittiin qomatamu inni guddaan, dadhabinni isaa inni guddaan namni bakka bu'u hin qabu. Of jalatti nama hin guddimu. Dhaloota nama harkaa fuudhu hin qabu. Bara Iyyaasuu booddee sabiin faca'e. Bara Iyyaasuu booddee sabii abboota firtiitti dabarfamee kenname waggaa 42. Ilaalaa nama iddoo bu'u hin qabne. Arras namoonni akkasii jiru. Toora miidiyaa garaa garaan kan na hordofaa jiran na dhaggeeffatan. Keessumaa tajaajiltoonni. Arra wantoonni baay'ee namoonni akkasii ofittoodha. Amma iddoo garaa garaatti kan isin ilaaltanii egaa dhugaa sagalee Waaqayyooti waan ta'eef numa dubbanna. Dhugaa dubbannee lafa nutti xiyee bullaatanii warri siyaasaa iyyuu sila waldaa jechuu qaba isa kana nutu jechuu qaba ture. Amma bara kana maal ta'a arabettu ofittummaan guddate namni kan inni waldaa cabsatee ba'uu fi hafuura kanadha. Yeroo hundumaa kan isin argitan waltajjii irratti nama tokko. TV irratti yeroo hundumaa kan isin argitan nama tokko. Of jalaa naman qaban. Nama guddisuun barbaadan. Nami of jala isaan jalaa yoo kenne fiduun barbaadan. Waan biraa godhu malee. Namni akkasii fuula koo dura hin dhaabatinedha Waaqayyo. Maaliif jennaan Waaqayyo waa'ee sanyii irratti baay'ee xiyyeeffata. Ijoollee Yihuudaa kan inni ajjeeseef seenaa sana beektu baay'ee kee gaggaluun barbaadu. Kan inni ajjeeseef maali beektu dhimma sanyii irratti. Obboleessaa gamanaa fuudhee inni irraa du'ennaan abbaan isaa sanyii dabarsiifadhee obboleessi isaa inni quxisuu akka fuudhu godhe. Inni immoo wanta inni godhe beektu. Seenaa kana beektu waan ta'eef. Gaafa inni akka kana godhu Waaqayyoon ajjeese. Nama sanyii dabarsu barbaada Waaqayyo. Iddoo keenya nama buufnee akka darbinu. Nuteellaa dhaloota kaafnee akka darbinu. Of jalaa dhaloota guddisaa akka deemnu barbaada. Rakkoon kun har'a biyya keenya weerareera. Rakkoon kun har'a akka addunyaatti jiru akka walii galaatti. Waaqayyo kanatti isin haa fayyisu. Inni dhuma ergaa akkas ta'e mata duree isinii kennuun irraanfanne beekaan dhiise. Mata dureen guyyaa irraa nuyi garuu ija jabina qabna. Isa kanaan hin fixa. Ibroota boqonnaa 10:19. Egaa yaa obboloota Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna jedha. Ilaalaa. Luboonni warri sun mudaa kana tokko qabaannaan fuula Waaqayyoo dura iddoo qulqulluu sana galuu hin danda'an. Arra garuu anaaf isin wabii qabnaa. Ija jabinaan utuma dadhabbii kana qabnu. Utuma dadhabbii kana qabu. Utuma dadhabbii kana kee qabaattanii. Wantoonni kun utuma nurratti argamanii. Dadhabina fuulaa kana hundumaa utuu qabnu. Nuyi garuu fuula isaa dura dhaabachuuf ija jabina qabna. Isin garuu fuula isaa dura dhaabachuuf ija jabina qabdu. Amma beenu mudaa akkasii qabdaa sadiinu osoo hin taane mudaallee qabdaa kottu dhiiga koonsi qulleessee gara iddoo qulluutu si dabarsa seenuu qabna. Nuyi garuu harka olii keessanii qabaatti maame. Ati garuu jedha. Ija jabina qabdeedha. Deebi ati garuu jedha. Gara iddoo qullaa sanatti seenuudhaaf ija jabina qabdeedha. Nuyi maal qabna? Nuyi maal qabna? Karaa Yesuus dhiiga isaatiin miiccanne, dhiiga isaatiin qulloofne, gara isa luboonni kiyyaa ari'amaa turani. Gara isa Aaroon kiyyaa gadi ba'e. Gara isa warri foome seenuu hin dandeenye. Anaaf isiniin fuudhee kan seenu. Anaaf isiniin baatee kan seenu. Lubi amanamaan tokko argameera. Lubi inni argame kuni akka luba Aaroon isa bakkeetti nu dhiisee argame nabii isaati. Isa ofii isaa baatee qulqullootaan wajjin seene qabne. Haaleluyyaa. Isa mudaa keenya ilaalee bakkeetti nu dhiisu osoo hin taane. Isa hirrina keenya ilaalee bakkeetti nu dhiisu osoo hin taane. Isa dadhabina keenyaan nu dhiisu osoo hin taane. Isa ofii isaa dhiiga isaa dhangalaase. Dhiiga isaatiin dhiqee nu qulleesse. Dadhabina hafuuraa hundumaatti nu qulleesse. Jabina sagansaa nuuf lakkaa'e.
dandeettii sagansaa nuuf lakkaa'ee hojjaa sagansaa nuuf lakkaa'ee nu qabatee gara qulqullootaatti isa ol kan nu qabne. Nuyi garuu dadhabbii kee kan jirtan yeroo kana akkasii jabaatan hin barbaadu. Dadhabina kam keessa iyyuu warri jirru. Nuyi garuu abbaa ofirraa nu ari'uu hin qabnu. Guddachuu hin jedhee abbaa nu ari'uu hin qabnu. Dhiira hubachuu dadhabdanii abbaa nu ari'uu hin qabnu. Inni ammaa kunis akkati na hubattuuf ija keessii bana. Akkati na hubattuuf qalbii keessii bana. Akkati guddattuuf nyaata si guddisu siif laata. Abbaa gara laafessa. Abbaa karaa hundumaa nuu yaadu. Abbaa yeroo hundumaa nuuf gaarii ta'e. Isa nu dhiisee hin deemne. Cubbuu keetti isa nu dhiisee hin deemne. Dadhabbii keetti nu dhiisee hin deemne. Biyya lafaa keetti nu dhiisee hin deemne. Isa nu qabatee gara qulqullootaatti seene. Isa nu fudhatee gara mirga abbaa ta'e. Yesuusiin ija jabina qabne.